Kalee viidiyoo wayii argee akkana ka jedhu maaliif namni lama wal jaalatee osoo waliin fuudhin duratti yoo tasa waliin ka bahan taate yoo isiin qorratte baafatee jaaketii itti godha yoo isiin gufatte haa kufu jedha ol qabaa. Erga fuudhe booda ammoo yoo isiin gufattee ka kuftaate qarra eessa laalta ballitti garam laalaa jirta of dura laalaan deemtu faa jedhaanii yoo isiin qorratte ammoo awwaluma sitti hin himneen awwaluma osoo jedhee faa itti ka'a. Kun hundi maaliif ta'uu danda'e jette. Jaarsi kee nuti jijjiiramu jette. Almuhim sababni isaa maali beektaa gifti sababni isaa dura yeroo jaalalaan jiran sanitti hundi isaaniitu of danda'anii jiratan lamaanuu. Isiin jaakkeettii isaa amma godhattii laakiin wayita mana keetti baafattee itti kennite. Sii galee inni ammoo isiin isa waliin jiraataa hin jirtu yaani mana ofii keessa jiraatti warra waliin achi nyaattee achi hin duute. Inni alaaftinnati jedhama. Dirqamni guddaan isarra hin jiru. Isii jaalata laakiin dirqama guddaa hin qabu yaani isii kunuunsuun isii nyaachisuun isii obaasuun isarraa miti. Erga fuudhe booda ammoo gadi bahee hojjetee mana waan manni barbaadu hunda godhuudhaaf yaalee hunda gochuu baatullee yoo ilmaan argate ilmaan san guddisuudhaaf seeraan barsiisuudhaaf uffata bitee fi daftara bitee fi waan isaan barbaadu waan isaan nyaatan yaani alaaftinnata jedhan santu itti baay'ata. Sii galee alaaftinnanni kun wayita itti baatu isiilleen alaaftinnata ofii beeytee wayita ala baatu jaakkeettii uffata guddaa godhattee bahuu qabdi. Isa waliin wayita baatu inni jaakkeettii maaliif godhata? Qorri waan jiruuf isiin yoo hin beekin yoo isaa jaakkeettii godhatu kana ilaaltee jaakkeettii godhattee bahuu qabdi. Miti waliin deemaa jiran osoo isa waliin deemaa jirtu akkami gufatti isiin isa waliin deemaa jirti miti yookaan harka isa qabatti gara inni deemaa jiru san deemti isiin maa gara biraa laalaa deemtee maa gufatti dhagaan guddaa wahii karaarra jiru inni dhagaarraa hin gora isiin dhagaa agartee irraa goruu dandeetti tasa gufachuullee hin dandeetti ufuma of xalaftee laakiin yoo of xalafteellee inni ol qabeen ol qabe yoo ol qabuu baatellee maal isa laaltee jedhee itti ka'ellee inni alaaftinnata baay'eetti jiru santu yaada isaa fudhatee jira. Sii galee malee jaalalli hir'ateetii miti. Isii jibbeetii miti giiftiitii. Sii galee yoomiyyuu isii jibbuu hin danda'u. Jaarsi isiiti garam jibbu. Osoo jibbeeni maal godhaa awwala fuudhaan. Sii galee jibbaa miti. Akka jibbaatitti hin fudhatin ishee. Jaarsi kiyyaan kun jaarsi kiyyaan maal las jedhe jettan fakkaata. Lakki si jibbeetii miti. Nirraa fudhadhu si jibbeetii miti. Waan yaani maatii kana sadarkaa guddaadhaan gahuudhaaf waan yaaduuf hin cinqaa waan itti baay'ateef. Ishi ani ka dubartii isinaa gaafadhu. Dubartiin takka yeroo jaalalaan jirtu sanitti yeroo nama tokko jaalattetti yoo dingata mana barumsaatitti ta'ee dingata yoo waliin yoo ka bahanuu taate shaayii bunnaa yoo ka jiran taate akkatti isiin tolfattee baatu. Isaa miti ka biraatu akka ijeetti babaasee hawwa. Maashaallah. Akka jedhu tolfattee godhattee baate. Yaani liivilii ajaa'ibaa irra of keettee baate. Takkatuu heerumti. Akka waan huccuun mana hin jirre godhachuu dhiifti. Of hin qaqqabdu mana heerumee jira jettee of gadhiifti naf fakkaata. Akkas naf fakkaata. Akkas ta'uu hin qabu. Aslan silaa erga heerumte booda dubartiin takka hagaaftee of qaqqabuu qabdi. Of tottolchuu qabdi. Babbareechuu qabdi. Sii galee jaarsi biraa bahee yoo deebi'u akka wayita biraa bahee sanitti itti deebi'uun qabu faa jettee ni eeguu ni qabdi. Inni illee wayita galee deemi shaaworii dhiqadhu faa jedhii koolchi jettiin. Sii galee akkas. Yeroo baay'ee dubartoonni erga heerumte booda in jijjiiramte akkaataa of qabiinsaan khalaas heerumee jira akka waan jettu khalaas heerumee. Erga heerumne booda nama guddaa ta'anii jirra hin barbaachisu. Jaalalaa san ta'e laayifii wayita sanii faa jettee haasofte. Khalaas laayifiidha laayifii wayita laayifii san uffattee tolfattee zanaa jettee erga heerumte booda dantaa hin kennituuf kun ammoo dogongora. Sii galee maa inni laayifii minaamin akka jedhanii dabarsan kana ittiin amanu. Sii galee ittiin amanu namni lama wal jaalatee laayifii dabarsee erga laayifii dabarsee booda wal fuudhuu minaamin kana ittiin amanuu hin jaaladhullee fudhatamallee naaf hin qabu. Duriin kin fudhatama naaf hin qaba
amma garuu hin bilchaadhin guddadhe na fakkaata akka dinnichaatti bilchaadhe na fakkaata naaf fudhatama hin qabu sii galee sababallee qaba namni wal jaalatee waliin dabarsee waliin bahee waliin maal jedhee waliin san booda wal fuudhuu kana sirrii miti jedha almuhim kana fakkaata gara waan biraa keessa nuun galchina. Sanii miti dubbiin dur amalli itti tolee harkaan gahachuu fi erga fuudhee eessa deemti jedheeti laa bakka deemtuu hin qabdi mucatti bakka deemtuu hin qabdi dubartii dhamuu dhiiraati anuma kun maqaa dhiiraati immoo durbatan hin beeku. Almuhim bakka deemtuu hin qabdi bakka deemtuu yoo ati hin beekin ati siimuu danda'a. Nama tokkotti heerumtee namni ati itti heerumte sun yoo amalli isaa gaarii hin taane gorsita. Takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet warra isaatitti himtee warra isiititti himtee akka dandeettu haga jijjiiruu dandeettu takka gorsita maaliif jaalalaan itti seente waan jaalatteef jechuudha. Laakiin nama abadan jijjiiramuu hin dandeenyu akka ta'u taate aboo akkanatti ba'aa walitti ta'uun faayidaa hin qabu. Khalaas waliin jiraachuun barbaadu jettee qortu itti himta warra isaa fi warra isiitti warra keetitti illee. Addaan baatee hireetee soqachuu hin dandeetta. Bakka deemtuu hin jira. Gartee miti hin jira. Bakka deemtuu hin qabin hin jedhe. Laakiin wanni ati hin beeknetu jira. Wanni ati hin beekne namni lama amma namni lama wal jaalatee wayita waliin jiru sanitti parsantii 30 yoo guddate ka wal beeku. Sii galee ka parsantii 60 wal beeku sunni warra waan baay'ee laaqatanidha. Baay'ee seenanii bahanii kaasanii fe'anii buusanii kunni warra qajeelatti wal beeki parsantii 60. Laakiin karaa seeraatiin deeme argee jaalatee guyyaa lama sadii barateeni san booda amalli itti tolee dhugamaan jaalatee warratti argatee fuudhe parsantii 30-40 qofa beekan. Erga wal fuudhanii manatti galan booda amalli mucaa akka dhugaa bahuu jalqaba. Kan wayita kaan yaanii dho'isu isiillee amala duraan dho'isitu baasuu jalqabde. Maaliif waliin jireenya jalqabanii jiran haga feetillee adda ma'adabaa miti abba perfect gootee of eeguu hin dandeettu jaarsa waliin jirte sii galee fakkeenyaaf jaarsuma kanatu qara wayita lafii miilli kun hin dhahu erga waliin jiraachuu jalqaban akka miilli isaa dhahu arguu jalqabde isiilleen akkasuma rakkoo wahii qabaachuu dandeetti inni kana boodatti arga. Yoo akkasiin jedhe parsantii 60 akka wal laaqatanii fe'anii buusanii akka fedhan wal godhan sanni noo taate sunniin durallee beekuu hin danda'a wantoota akka. Laakiin kan dhugaan ani rabbii walitti fidee walitti dabalee wal fuudhan ammoo wantoota ammaan jedhe kanneen beekuu hin danda'u. Fuudha booda beeka. Sii galee fuudha booda beeka. Amalli duraan itti tole sun ima jira. Jaalalli duraan jiru sun ima jira. Laakiin wantoota haaraa arge kanaaf ammoo furmaata godhee jiruun itti fufuu qabdi. Sii galee furmaata godhanii wantoota jiruutti namatti dhufe kana furmaata godhaa jiruun itti fufuu qabdi. Malee kophee duun isaan ajaa'atti salaamu alaikum jettee mana bu'uun qabdu. Inni illee akkas ta'uu qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Cuunfaan barreeffama kanaa ani nama akka malee jaalattu nagatee deeme ani kun amma halkaniif guyyaa booyaa furmaanni isaa maalii? Please jette wallahi please kanaaf si deebise. Beektaa furmaanni isaa baay'ee salphaadha. Furmaanni isaa jaarsaaf jaartiin yookaan waliin jiraatanii jaarsisii kagatee deemu ta'e nama itti himattu jira akkaataa itti himattu jira. Nama san maaliif akka deeme sababa beekuu hin dandeetti. Namni ammoo sababa malee nama gatuu hin jiru keessattuu jaarsaaf jaartiin sababa malee wal gatuu hin danda'a. Yaani waatu jiru yookaan isin jallattu yookaan isatti jallataadha. Kanaaf sababa malee wal gatuun hin danda'amu. Yoo wal dhiisanii deeman illee taate yookaan yoo inni ka deemu taate yookaan isin ka deemtu ta'e seeratu jira warratu jira akkaataa isaan lama walitti araarsuudhaaf yaani yaalamutu jira karaatu jira warratti walitti deemantu jira laa waliif hin ta'an jirattiin tun yoo ka jiran taate addaan baanii jiraachuu danda'an jechuudha. Maaliif walitti dabalaman warratu beekaa warra isaatu beekaa lafa beekaa samii beekaa girgidda beekaa dhaga beekaa namni hundinuu hin beeka akka jarri lamaan seeraan walitti dabalamanii jaarsaaf jaartii ta'an namni hundinuu hin beeku. Waan ati barreessiteen ala bahee jira. Mashaaqi. Keetitti yoo ka deebinu ta'e ammoo eenyutu beeka fakkeenyaaf akka ati isa jaalattu akka lubbuu keetitti isa jaalattu akka ammaati halkanii guyyaa cinqamaa jirtu kana eenyutu beeka si malee.
يمكن هريوتا كينا ملا موكا سديتو بيك أكاتي سجالت سين أليج يوكان نمني باء اللي بيكو هندندات أبي إيتاي يعني عادي ديسن بوت والجالتني جالا لان يرور إيرا ولين جرابتو هندندتني عادي تاو دندا إسني لكن ونت بيكو هندندني جالا اللي يرور إيرا كيستو نور أفريقيا فرنجي متنو فرنجين إسان برت والجالتني والقمساني سنبودا yoo waliin ta'in wal dhiisanii isinleen kan biraa barbaadattiin illee kan biraa averaging dubartiin takka biyya faranjii keessatti jira. Dubartiin takka umrii waggaa 15 irraa yookaan 14 irraa ol qunnamsiisa haaraa jammartee haga gaafa heerumtutti yeroo 8 yeroo 9 yani dhiirri jirti jedhama averaging yani tilmaaman jechuudha. Nu faranjii miti nu Afrikaadha. Akka faranjii san ta'u illee hin dandeenye yoomiyyuu. Jarri yani akka horiitti jiraata. Sigaleen ammoo Itoophiyaan keessatti Afrikaan tunni expire qaba jaalalli nama kenna. Haga tokko si waliin hin jiraata yoo ati dheeressite yani waa'ee bultii waa'ee ijaarsaa maalii kana waliin hojii yaadin yoo ani pilaanii akkasii yoo hin kaan dhiirri yeroo gabaabaa keessatti ji'a 3-4 keessatti akkasii gatee deemu expire barreeffatee jira gaafa si gatee deemutu jira. Yimkin inni akkasitti si gatuu danda'a yoo jaalallee kee yoo jaarsa